Uraati. Gidduu kana keessatti dhaloonni iddootti fayyuudha. Sagaleen kee lafa fageenyarraa daangaan qabu ni hojjeta. Limiteeshiniin nu gidduu jiru yaa Waaqayyo gooftaa maccaa diigameera. Aangoon diinaa. Hallelujaa. Afura qulqulluu hojii qabda. Harki kee amma waa hojjeta. Afurri kee amma waa hojjeta. Humni kee amma waa hojjeta. Harki kee amma hin diriira. Gidduu kana keessatti waan haaraa gochuun jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee kottu nutti dubbadhu, nu gargaari, nu geggeessi tola maqaa kee Yesuusiin. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Dhumarratti wajjin kadhannaa. Amma sagalee Waaqayyoon isinii qoodaa. Sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'ee walii wajjiniin qooddanna. Sagalee kana keessatti mata duree akkas jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Mata duree otoon isinii kennin iddoo nama dubbisee Luqaasii boqonnaa 10 lakkoofsa 17 amma lakkoofsa 20tti kanan dubbise. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kutaa kana keessatti kan arginu jarreen 72 jedhan. Jarreen kuni maqaa isaaniitiin waamaman. Duuka buutota Yesuus Kiristoos yeroo isaan baay'atanii 72 ta'antu jiru. Duuka buutonni kuni 72 isaaniiyyuu yeroo isaan tajaajilaa ba'anii, yeroo isaan ergamanii, yeroo isaan fiildii ba'anii, yeroo isaan facaasa wangeelatiif ergamanii ba'an kutaa kana keessatti argina. Ba'uu isaanii duwwaayyuu immoo miti, ba'anii deebuu isaanii argina. Kutaa isaan ba'anii deebi'an kana keessatti taatee ta'e wayitu jira. Jarreen kun ba'anii erga ba'anii hin deebi'an. Ba'aniiti milkaa'anii deebi'an. Waatu ta'e, hojiitu hojjetame, harka Waaqayyootu faana socho'e. Humna Waaqayyoo, hirree Waaqayyootu humnaa wajjiniin hojjete. Milkaa'ina wayii argani. Kana arganiiti jarreen kun gammachuu guddaadhaan Yesuusitti deebi'an. Gammachuu guddaadhaan deebi'an. Hin deebi'anii dhufanidha. Hin deebi'anii dhufanidha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Har'a sagalee kanaaf jireenya keenya walitti qabnee haa ilaallu. Maddi gammachuu keenyaa maali kan jedhu wajjin ilaalla. Maddi gammachuu keenyaa maali kan jedhu, maalitti gammaduu qabnaadha. Maalitti gammaduu nurra jiraata. Dhaloota kanarraa waa baranna. Jarreen 72 kanarraa waa baranna. Jarreen kun dhaqaniiti, argataniiti, success ta'aniiti gammadanii galan. Gammachuun isaanii kun waan seexanni ba'eef, waan dhukkubsataan fayyeef, waan hafuuronni hamoonni isaanii habboomamaniif, waan dinqiin isaan biratti ta'eef, wantoota akkasii kanatti gammadan. Ilma milkoofnedhaan, harka keenya faana irree Waaqayyo hojjetedhaan, gammachuu guddaan ta'eeradhaan. Massaakaa tooraalii jaanii moosiikaa tooraalii. Kutaa kana Luqaas abbaan qorichaa gaafa barreessu Yesuus gammachuu isaanii kana baga gammaddan isaan hin jenne. Unkaan dassalaachuu isaan hin jenne. Al takka Waaqayyo waan godhu beektu. Wanta ol kaasee fuudhee deeme, wanta baay'eetti gammanne, wanta baay'ee nutti bakka kennineefi Waaqayyo isa hangafa miti yoo ta'e yookaan qabxii tuqaa irratti dipendi ta'uu nurra hin jiraannedha yoo ta'e sagaleedhaan nuun mormeeti fuula keenyaa kaasuu barbaada dubbisa. Dubbii Waaqayyo ittiin mormu, gammachuu Waaqayyo ittiin mormu yookaan wanta nuti bakka guddaa kennineefi Waaqayyo ittiin mormu tokko argina. Namoonni tokko waan guddaa waan galateeffachuu fi qabanneessanii waan xiqqoodha yeroo isaan galateeffatan. Wanti guddaan kanatti galateeffattuuf, kanatti itti gammaddu, kan halkanii guyyaa galgalaaf ganama lapheen kee itti qabamuun irra jiraatu, keessa keetii baduun kan irra hin jiraanne kan biraatu jira Waaqayyo.
kutaa biraa yeroo biraa isinii kaasa. Amma addina keessatti garuu dhugaan jiru maalidha? Jarreen kun saksasiitti gammadan. Maalitti gammadaatii jirtaati? Har'a ganama kana maalitti gammaddeeti? Waan namni si jaalateef, waan namni waasii godheef, waan milkaa'ina wayii argatteef, waan maallaqa argatteef, waan wanti ati yaadde wayii wal sii qixxaateef gammadde ta'uu danda'a. Inni kuni madda gammachuu keetii, sababa gammachuu keetii isa olaanaa miti. Haaleluyyaa. Gooftaan akkas jedhe ka. Ijoolleedhaan ennaan sababii hafuuronni namoonni isin abboomamaniif, dhukkubsataa isin harkatti fayyaniif, dinqii gurguddaa isin harkatti ta'eef, saksas taataniif, milkaa'ina argattaniif gammachuu kana dhiisaa jedhe. Gammachuun hankanaa oliitti jira jedhe Yesuus. Hin gammadinaa miti, gammaduu keenyatti hin gammadaa. Yookaan gammaduu keenya ni barbaada Waaqayyo. Gadda keenya hin barbaadu. Garuu kan baay'eetti gammaduu qabdanidha. Haalleeluyyaa. Maqaan kee gaaratti barreeffameera, isarratti gammadiidha. Isa tokko si dhoowwete, isa tokko irratti immoo si dhoowwaa har'a Waaqayyo. Masiikaa tooraalee jaanii moosee baraa laba labaasiyaa. Isa tokko si dhoowwaa, isa tokko irratti immoo si dhoowwaa. Sinii galaa jechi kun. Tokkorraa si hambisaa, tokko irratti immoo si hambisaa. Kunoo si galaa. Tokkorraa si daangessaa, tokkorratti immoo si deebisaa. Kaldos takaa pooraa jiinaa maasiyaa. Loba sakaa pooraa liidoonoo muusiyaa. Dhaloonni kan gungumus, dhaloonni yoo argate kan gammadus saksasiidha. Milkaa'inadha. Anumarraa yoo kaasee waan akkanaati. Ergaa kana gaafa Waaqayyo natti dubbatu, gaafa Waaqayyo laphee kootti haasa'u, keessi koo ni gammadi. Maalitti yoo jettan, wanta amma nu gammachiisee boru nu biraa dhabamuu miti. Wanta amma argannee boru nu biraa qilleensi fuudhee deemuu miti. Saksasii har'aatii miti. Ilaamee mootummaa Waaqayyootti yookaan maqaan keessan gaaratti galmaa'utti gammadaa jedhe. Gammachuun kuni gammachuu bal'aa of keessaa qaba. Eebba bal'aa of keessaa qaba. Hiika bal'aa of keessaa qaba. Namni maqaan kee gaaratti galmaa'e, obboleettiin maqaan kee gaaratti galmaa'e, siinan jechaatee jira. Eenyudha maqaan keeti? Nama saakaa tokko Sipireelii ja'anii moosiyaa. Siin jechaa jira Waaqayyo Waaqni. Maqaan kee gaaratti galmaa'eera. Saksasii biyya lafaa sii kennuutti Waaqayyo dursa maqaa keessa sanatti waan galmeesseef. Warri maqaan isaanii achi hin jirre gadduu keessa darbanii gaddi isaanii isaarraa miti kan bara baraati. Maqaan kee gaaratti galmaa'eera isatti gammadidha Waaqayyo. Haalleeluyyaa. Maqaan kee na bira jiraadha Waaqayyo. Tolaa. Tolashii. Caalaa. Caaltuu. Eenyudha maqaan kee? Eenyudha? Maqaa keetiin si beeka Waaqayyo Waaqa irratti laa. Akkasiin jira Waaqayyo. Sin beekadha Waaqayyo. Ameen, ameen, ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko keessa gaafa dhaqnee ilaallu namitti tokkotu jirti. Iyyesuus nuti biita itti dubbate hin dinqifatte. Mina dubbisa macaafa kana dhaqeetan dubbisa. Walii wajjin hin ilaallannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko Yesuus bara baraan gooftaadha. Haalleluuyaa. Nan dubbisa laa boqonnaa tokkorraa lakkoofsa naannoo lakkoofsa 50 akka kana jedha. Lakkoofsa 50 kaasee akka jedha nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Qirxaa lakkoofsa 47 kaasee dubbisa. Yesuus otoo Naatinaa'el gara isaa dhufuu argee jedha. Ilaa nama Israa'el isa dhugaa isa somni keessa hin jirre jedhee waa'ee isaa dubbateedha. Naatinaa'el eessatti na beektaa jedhee isa gaafate jedha. Yesuus immoo deebisee Filiippoos otoo si hin waaminan muka harbuu jalatti si baree jedheenidha. Kana irratti Naatinaa'el Rabbii ati ilma Waaqayyooti,
ati mootii Israa'el jedheeni jedha. Yesuus ammas deebisee muka arbuu jalattan si arge waanan siin jedheef amantaa? Isaan kana irra kan caaluyyuu arguudhaaf jirta jedheenidha. Ameen. Yesuus bara baraan gooftadha. Maal argitu kutaa kana keessatti? Namittiin kuni waan Yesuus tinbiitatti dubbatee fi amante. Waan Yesuus tinbiitatti dubbateef dinqifatti. Kanaaf dinqifatta jedheen. Kan kana irra caalu arguudhaaf jirta jedheen. Ilaalame. Waaqayyo isa tokkorraa fuudheti isa tokkorra nama kaa'a. Waan tinbiita dhageesseef, waan maqaan kee waamameef, wanta waasitti dubbatameef, wanta raajiin waasiin jedheef, wanta wangeelaawii waasiin jedheef, wanta Waaqayyo karaa faarfannaa karaa adda addaatiin waasiin jedheef hin dinqifatin. Waaqayyo Waaqni maqaa kee gaaratti galameesseera. Wangeela Yohaannis wangeeluma kana keessa boqonnaa tokko naannoo lakkoofsa 12 irratti gaafa laallu Waaqayyo warra maqaa isaatti amanan hundumaa ijoollee Waaqayyoo akka isaan ta'an aboo akka isaanii kenne argina. Ijoollee Waaqayyoo kan ta'an kun immoo maatii Waaqayyooti galmaa'aniiru gaara irratti. Amma gaanni guddaan ilmoo ijoollee Waaqayyoo ta'uu kanatu guddaadha. Ati mucaa Waaqayyooti. Lafa dhaqxutti ni gargaaramtaati. Saksasii har'aatii miti saksasiin gaaraayyoo sii kennameeras. Milkaa'ina har'aatii miti. Mana har'a dhiiftee deemtu miti. Maallaqa har'a walitti qabdee boru sirkaa bittinnaa'uu danda'u kana miti. Waan har'a mijatee boru mijachuu dhiisu kana miti. Fayyaa har'a argatanii boru immoo fayyaa dhaban kana miti. Dhukkubni shanyii keenya jedhe namicha tokkotu. Shanyii keenya jechuun geggeessituu keenya yookaan dildilattiin gara gooftaatti itti ceenuudha. Namni kamiyyuu deemee dhukkubarraa ni fayyaa dhukkuba tokkoon garuu ni du'a. Erga du'ee booddee gara gooftaa ni deema. Dhukkubatu geggeessituu namaa yookaan shanyii namaa ta'a. Dildila ta'a jechuudha. Ceesiftuu namaa ta'a. Namni gaafa dhukkubarraa fayye garuu ni gammada. Dhukkubumaan immoo deebi'ee du'a. Namni gaafa qabeenya argate ni gammada. U'uu jedhee hiyyee ililchee mana natti ijaarte yaa Waaqayyo waan akkasii naa goote yaa Waaqayyo ni jedha. Dhugumayyuu Waaqayyo kanan godhuu miti kana ni godha. Galateeffachuun hin barbaachisu miti hin barbaachisa. Haa ta'u maleedha. Inni guddaan inni gammaduun nurra jiraatu. Sababni gammachuu keenya saafooraalee jaanii mooseeqaa tooraalaa. Sababni gammachuu keenya maqaan keenya gaara irratti barreeffamuu isaati. Haboo mucummaa argachuu keenyadha. Gammadi kana fuudhii galii ergaa kana maqaa Yesuusinati. Kana beektaati. Wasaakaa tooraalii jaanii mooseeqaa. Kana beektaati. Namoonni baay'een mana Waaqayyoo keessatti waan isaan baranii alatti baranii dhufanii mana Waaqayyoo keessatti shaakalaa jirantu jira. Maalidha yoo jettani alatti kan isaan baran sagalee waa'ee isaanii dhaga'uu barbaadu. Namarraa dhaga'uu barbaadu. Xibaartota irraa dhaga'uu barbaadu. Namoota waan garaagaraa himan, namoota moora galaacii ta'an, namoota hooda dubbatan, namoota dhoksaa garaagaraa himan irraa dhaqanii dhaga'uu barbaadu. Abbootiin keenya dura akkas gochaa turan. Kallattiidhaan garuu ofii isaaniitii waan beekan gowwoomfamaa turan isa kanaan. Har'a waldaa kiristaanaa keessattis dhaloonni waan gammaduun isaan irra jiraatu, itti gammaduun irra jiraatu dhiisaniiti wantoota xixiqqaa, ulaagaalee xixiqqaa kan dhaloonni itti gammadaatu jirtu jira. Innis maalidha? Waaqayyo akkasitti natti dubbate, Waaqayyo waan akkasiin sii godha jedhe, sii godha Waaqayyo dhuguma sii godha. Akkamitti siif hin goone? Maqaan keeyyuu gara irratti barreeffameera. Isa kanatti gammadu dhaloonni. Maqaa koo na waame Waaqayyo. Waaqayyo maqaa kee waamuu miti. Maqaa keeyyuu galmeesseera gaara irratti. Waaqayyo eebelu maqaa koo na waame, raajiin maqaa koo na waame. Warri maqaa waamtanii waamaa ittiin gammadinaa jedhanii dhaloonni kanaan lapheen namaa yaadni nama ilaame wantoota lafarratti ittiin yaadni keenya baay'eetti qabameetti gammadu kana miti Waaqayyo kan barbaadu. Waaqa irratti maqaan keenya galmaa'u isaatitti Waaqayyo Waaqni jiraatan isa kanatti akka nuti gammannu barbaada. Bara baraan gooftaadha Yesuus. Bara baraan jiraataadha Yesuus. Haalleeluyyaa. Sii guutu aree sii guuta malee. Galateeffannaa xiqqaan kee galateeffannaa guddaa ta'a malee. Sagantaa galataa kanarratti nan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Mosaakaa toora leegaa haalee bohoo joonomoosiyaa. Laame maqaan kee waaqa irratti maqaan kee maqaa ergamootaa biratti maqaan kee galmee isaa waaqa irratti galmaa'utti akka gammaddu yaada keetan gara kanatti sassaabarra maqaa Yesuus Kiristoositiin. Mosaakaa toopiree jahaanii moosiyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha.
Wantoonni xixiqqaanii wanta guddaa jalatti nuu ta'u. Mee mata duree tokko fudhadhaa. Mata duree tokko gaafa fudhattan mata dureen kun mata duree guddaa yoo ta'e riisii xixiqqaa of jalaa qaba. Riisii xixiqqaa sun immoo riisii nuusaa of jalaa qabu yookaan isaan caala kan xixiqqaatan of keessaa qabu. Laamee Waaqayyo Waaqni isa inni siif godhe isa inni siif hojjete isa guddaa sanatti gammadi. Kiristoos kan sii du'eef maqaan kee gaaratti akka galmaa'uuf. Dhalli namaa maqaansaa Waaqayyo biratti mootummaa Waaqayyoo keessatti akka hin galmoofneef kakuu moofan daangaa bal'aa kaa'ee ture. Daangaa bal'aan kun immoo seera ture. Namni seera eegee mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Maqaansaa mootummaa Waaqayyoo keessatti galmaa'uu hin danda'u. Yesuus garuu maal godheera? Abaarsa kan jedhame suni seera wajjiniin kan nutti faradame fannootti nurraa cinqaarseedha. Moosaa kaatoora liijahanii moosiyaa. Roomaadhaaf immoo akkas jedhee barreessa Phaawulos. Boqonnaa 12 naannoo lakkoofsa 22 keessa dhaqnee gaafa laallu akka jedhee dubbata. Warri kan Kiristoos ta'an waan hundumaa Kiristoosin wajjin fannoo irratti cinqaarsaniiru jedha. Fannoo irratti maal fannisaniiru jedha. Fedha foonii fannisaniiru jedha. Feeti foonii kun immoodha biyya lafaa wajjin nurraa fannifameera. Egaa amma maal keessa jirra? Maqaan keenya gaara jira. Nuti zeegaa biyya lafaa kanaati miti. Gaafan kana isiniin jedhu mattaawwaqaa qabdu kan ittiin biyyarraa biyyatti deebitan, paaspoortii qabdu kan ittiin biyya tokko biyyatti naannoftan, daldala eeyyama daldalaa, eeyyama konkolaachisummaa, eeyyama iddoo tokko dhaquu, eeyyama waldaa tokkorraa waldaa tokkotti darbuu, shanyii, waraqaa geggeessituu, wanni akkasii kun piroosesii biyya lafaati. Haa ta'u maleedha ati zeegaa addunyaa waaqarraati. Mosakatoo pireelii bihee jaanii moosiyaa. Maqaan waaqarratti galmaa'u jechuun galmee waaqarratti galmaa'u jechuun ni maasaa kaatoo radiidoo noomoosiyaa. Inni kunis zeegaa isa waaqarraa ta'uu keeti. Lammii waaqarraa ta'uu keeti. Gammachuun kee sanarratti sassaabamu har'a fuudhamee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sanarratti sassaabamu maqaa Yesuusiin. Namni kana beeku galateeffannaan isaa itti fufa. Kan manaas ni galateeffata. Kan gara jireenya isaatiif, boru isaatiif, gaa'ela isaatiif, gaa'ela isheetiif, eebba isheetiif, adeemsa boruutiif, saksasii boruutiif, milkaa'ina boruutiif hundumaaf inni sun hangafummaadhaan galateeffamee ka'ee galanni kee lafarraatti sitti fufa. Isa jalatti itti fufa. Ati guyyaa tokko galateeffattee galanni kee cufama miti. Namoonni tokko galateeffatanii ka'anii gadi ba'anii immoo gaddatti gadi bu'u. Gadi ba'anii gaddatti borummoo guyyaa gaddaa ta'a. Kaleessa galateeffataniiru, kaleessa ililchaniiru, kaleessa gammadaniiru. Inni kun kan dagatame inni guddaan isa gaaraa sana yaadachuu dadhabuudha. Dhaloonni isa gaaraa sana yaadanne, dhaloonni isatti hin gammanne. Ilaamee Waaqayyo Waaqni itti fufuudhaaf yookaan gammachuun kee, nagaan kee, galateeffannaan kee akka itti fufuuf, kan itti gammadde akka itti fufu kan sii godhu Waaqayyo isa sana yaadadhu jedha. Maatiyoos boqonnaa 6 keessa gaafa dhaqnee ilaallu yaada keessa mootummaa Waaqayyoo barbaadutti hidhadhaa kan jedhu kun dubbii qaba. Namni hidhannaa bada firoota koo waan lafarraatitti yaada isaa hidhata. Wantuma lafarraa waan argateef, biddeenuma waan argateef, maallaquma waanuma xixiqqoo kana waan argateef, quusaa qusuudhuma kana waan argateef kanumatti gammada. Jarri illee seexana baasaniiti. Lubbuun isaan harkatti fayyee gammadan isaanuun ta'udha Yesuus. Inni kun waan guddaa miti jennu waan guddaadha. Waldaan manaatiin dhaabee galata kee yaa Waaqayyo waan guddaadha. Sabaan manaatiin harkatti fayyee yaa Waaqayyo galata kee waan guddaadha. Waaqayyo garuu isa kanatti hin gammadinaa jedheen. Gammachuun keessan guutuu akka ta'u isa waaqarraatti gammadaa jedheen. Maasaa kaatu ilaa obboleettii koo ergaansii qaba. Waaqayyo akkasiin jechaatii jira. Gammachuun kee guutuu akka ta'u itti fuftee galanni mana kee keessaa akka hin dhabamne har'as borus guyyaa guyyaan sa'aatiidhaa sa'aatiitti halkanii guyyaa nama galataa akka taatu galata jechaatii akka deemtuuf galateeffannaan afaan kee keessaa mana kee keessaa akka hin dhibneef isa gubbaarraa sanaaf galateeffadhu siin jedha Waaqayyo. Ijoolleen gooftaa duuka buute ijoollee Waaqayyo erga ta'anii booddee deebi'anii waan biyya lafaatiin akka isaan hin dhabne Yesuus Maatiyoos boqonnaa 6 keessatti akka isaan jajjabeessaa ture Maatiyoos barreessee kaa'eera. Wanta biyya lafaatiif hin yaaddayinaa, yaadduun isin hin qabatin, irraafaminaa, wantoota garaagaraatiif hin yaaddayinaa, jireenyi isinii kennameera. Jireenya kan jedhu kunis egaa jireenya isa gubbaarratiin isaan jajjabeessa. Haasii pookaatoo radii johoonomoosiyaa. Har'a kana Waaqayyo akkasiin jechaatii jira. Lafa teechee dhaggeeffachaa jirtutti. Neetwoorkiin kee addaan hin citin irraa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin ergaansii qaba.
Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ni walii wajjiniin kadhanna. Moosaakaa tooraa leedaanii moosiyaa. Osaka pore levi lava lavas. Preesaakaa too preeja'anii moosiikaa toora liidonoo moosiyaa. Biddeen barbaacha warra duuka bu'anii. Biddeen nyaatanii quufnaan gooftaa duukaa deebi'anii. Jireenya barbaacha warri isaa pooraa leedaanii moosiyaa. Jireenya barbaacha warri gooftaa duukaa bu'an garuu Yesuus ifnee sadhagna. Ati biddeen jireenya, ati bishaan jireenya, dubbiin jireenya kennu sibira jireedhaan. Laaba sabaara laba 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 laba. Dubbii jireenya kennu sagalee kana keessa, dubbii jireenya kennu sagantaa kana keessa, dubbii jireenya kennu galateeffannaa kana keessa. Hallelujaa. Jireenyi immoo hundumaa qaba. Jireenyi mana gaarii qaba. Jireenyi dhala gaarii qaba. Jireenya kenninaan hundumaa kenneera. Jireenya keessatti hundumaa hammachiisee sii kenneera. Jireenya sii kenni abbaan kee maqaa kee gaaratti galmeessite. Lammii waaqarraa siin jedheeti. Maatii waaqarraa siin jedheeti. Sanyii waaqarraa siin jedheeti. Mucaa kooti ati siin jedheeti. Si beekeera maqaa kee siin jedheeti. Sii kenneera hunduma isaa maqaa Yesuusin. Hosa katora laba laba dono mosi katora di dono mosi. Dhaloota faayidaa bareeoo is abbaa faayidachaa immoo wallaale. Dhaloota Kiristoosin wallaale. Isa Kiristoos kenne kennaa Kiristoosin garuu beeku. Masa katora di dono mosi. Nagaa qofa ganirraa barbaadan abbaa nagaa kan wallaalan. Abbaa nagaatiif abbaa nagaa duuka bu'uu kan wallaalan. Arraa kaastee maqaa Yesuus Kiristoosin seenan kee jijjiiramee gooftaa duukaa akka buutu. Jireenya keetiif kadhadheera. Mana keetiif kadhadheera. Gaala keetiif kadhadheera. Ameen, ameen, ameen. Ilaame mootota duraa boqonnaa 3 keessatti Salamoontu kadhataa ture. Yaa abbaa koo jedhee kadhate. Yaa Waaqayyo jedhee. Ogummaa hubannaa isa waaqarraa naa kenne jedhee kadhate. Katta saba kee geggeessuun beeku ani mucaadha. Beeku yaa gooftaa koo hubannaaf ogummaa naa kenne jedhee kadhate. Akka jedheeni abbaansaa, akka jedheeni Yesuus, akka jedheeni Waaqayyo abbaan. Hallelujaa. Rammoo ergichi kan keedha. Ati waan lafarraa nan kadhanne ogummaa waaqarraa na kadhatte. Ati saba kootiif dhiphatte mataa keetiif miti. Diina kee balleessitee ofii keetii jireenyatti jiraachuudhaaf nan kadhanne. Kadhannaa ati na kadhatte kanatti gammadeera. Kadhannaa kee kana nan deebisaa. Kana biratti immoo kan barbaachisu siifan kennaa. Nama hubannaaf ogummaan kennameefi badhaadhummaa barbaachisa badhaadhummaa lafarraa sii dabaleera jedheen. Gurbaan kan barbaacha dhaqe hubannaaf ogummaadha. Saafora leedanii mosii kaapore liifi galii boodonoo mosii liifi jaanii mosi'a. Namni kadhannaa kee sirreessite har'a Waaqayyo Waaqni machaa'e akkasiin jedha. Dhufeen sittaasa'a dhufeen sii deebisa'a. Kadhannaa kee sirreessi ajandaa kadhannaa kee sirreessi. Isa dursaa sana duubatti deebise isa duubaatti galchite. Isa dursun irra jiraatu immoo dursisiiftee kan qabatte sana toorasaa wal jijjiiri beekensii godhaa jedhe Yesuus. Dhaloota kadhannaa wal jala jijjiire. Dhaloota gaaffinsaa wal jala darbe. Dhaloota dursee barbaaduun kan irra jiraatu gatee faayidaa barbaacha Waaqayyoon duukaa jiraatu. Har'a Waaqayyo sagalee kanaan sagalee kanaan tooratti deebisuudhaaf akka jechaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosittiin ila kadhannaan kee toorattaa deebi'u. Ameen. Gammachuun kee toorattaa deebi'u. Ameen. Hallelujaa. Guyyaa guyyaan akka gammaddu. Bara baraan akka gammaddu. Dhagaan kee akka sirkaan banne. Gammachuun kee akka sirkaan banne. Galateeffannaan kee yeroo hundaa akkatti fufu ni barbaadda. Hallelujaa. Harka kee keessa galchuudhaaf ilmi Waaqayyoo kadhannaa kee sirreessi. Ameen, 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 ameen. Waan kadhattan hin beektani jedheen ijoollee dubartii ijoollee ishii lamaaniif kadhatte ijoollee dubartii ijoollee Zabdiyoosin. Waan kadhattan hin beektani jedheeni. Maqaa Yesuus Kiristoosin har'a toorri kadhannaa namoota baay'een soroora. Hallelujaa.
beekeeduma sii kenna abbaan kee. Namni kennaa kadhattu jirtaa, namni dibata kadhatte jirtaa dursite, namni ogummaa kadhatte jirtaa, namni hubannaa kadhatte jirtaa, namni gara laafummaa akkasii kennu, namni abbaa nama baay'ee haadha nama baay'ee akka taatu Waaqayyo Waaqni jiraataan isa kanaaf akkasi kaasu kadhatte jirtaa. Namni isa waaqarraa barbaadde jirtaa, isa lafarraan sii guutadhe Waaqayyo, isa lafarraan sii laadhadhe Waaqayyo. Yoomin mana kana ijaaraa, yoomin kana wal qixxeessaa, yoomin jiruuf jireenya gaarii qabadhaa, yoomin hojii gaarii qabadhaa, yoomin bu'aa gaarii buusaa, yoomin hiriyaa kootiin qixxaadhaa. Maalittiin qixxaachuudha bira darbitee deemteertaati, sokkiteertaati. Hoshii kaatoodha liidaa hanimoosiyaa. Reega kee sirreessitaarra, ilaalcha kee sirreessitaarra, maqaa Kiristoos Yesuus nama Naaziriitiin. Yesuus bara baraan gooftadha. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Of kennuun fayyaa argachuun dursaa, of kenni maqaa Yesuusiin. Ameen, 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 ameen. Hallelujaa, hallelujaa. Of kennuun qabeenya ofii kennuun dursaa, of kenni maqaa Yesuusiin. Maqaan kee gaara jira. Lammii waaqarraatti hin rakkifatin, lammii lafarraatti hin rakkifatin, waan biyya lafaatti hin rakkifatin, addunyaa kanaan hin raafamin, wanta biyya lafaa kana duukaa hin jonja'in sii kadhadheera. Ameen. Abbaa koo si haa galatu. Ulfaadhu kabajami. Obboloota kana eebbisi. Dhukkubsattoota fayyi.